Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan chaanalii keenya bakka dheeraadhaan chaanalii keenya dhuftan isin jedha. Namoonni chaanalii keenya baratan subscribe gochuun maatii keenya ta'a isin jedha. Namoonni dura macaatan viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabdu isin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana viidiyoo baay'ee isin fayyadee tokko isin qabadhee dhufe. Innis maalidha naan jettan akkuma mata dureetti argitan akkamitti chaarjii bilbila keenyaa parsantii 50 hanga 60 qusachuu akka dandeenyu yookiin akka tursiisuu dandeenyu kan isin agarsiisu ta'a. Egaa hanga xumura viidiyoo kanaatti na faana turaa isin jedha. Egaa akkuma reefu isinitti hime akkaataa baatirii yookiin chaarjarii bilbila keenya akkamitti parsantii 50 hanga 60 qusannu kan isin agarsiisu ta'a. Egaa wanta kana gochuudhaaf appilikeeshinii nuti bilbila keenya irratti feenu yookiin wanti nu alarraa itti galchinu tokko yoo jiru siitingii tokko qofa sirreessuudhaan akkamitti akka qusannu isin agarsiisa jechuudha. Egaa jalqaba irratti iddoo toolbaarii keessan kana garagalchitanii ittiin isa siitingii isa asitti dark mode jedhu kana si'a tokko ni tuqxan jechuudha. Egaa akkuma isa tuqxaniin akkuma argitan iskiriiniin keessan gurraacha ta'a jechuudha yookiin moobaayilii bilbilli keessan gurraacha ta'ee dalagee jechuudha. Egaa wanta kana erga gootanii booda akkuma mi'a fakkeenyaaf amma gaalaarii keessa siyoon seeni dark mode naaf fayyadamu jechuudha. Dark mode naaf ta'a jechuudha. Egaa appilikeeshiniiwwan hedduu kan siistemii hedduun isaanii bifa gurraacha ta'anii naaf dalagan jechuudha. Garuu haala kana haala baay'ee salphaa ta'een siitingii kana sirreessuudhaan chaarjarii bilbila keessanii qusachuu dandeessu jechuudha. Garuu fakkeenyaaf amma appilikeeshiniiwwan akka Imo ta'uu danda'a, WhatsApp ta'uu danda'a, Telegiraamii kan kana hin dalagu fakkeenyaaf amma Imo keessa yoon seeni akkuma argitan adii natti ta'a jechuudha yookiin dark mode naaf hin dalagu jechuudha. Kun appilikeeshinii third party appilikeeshinii kan jedhaman kunniin gurraacha naaf hin godhan jechuudha. Egaa appilikeeshinii kanneen akkamitti akka fayyadamnu sitti agarsiisa jechuudha. Egaa wanti kun fakkeenyaaf amma appilikeeshinii akka Imo, WhatsApp ta'uu danda'a. Isaan kan dark mode hin ta'an taanaan wanti nu yeroo hedduu fayyadamnu isaa waan ta'eef chaarjiin bilbila keenyaa nyaatame jechuudha. Egaa wanti kunniinis akka gurraacha nu ta'aniif gubbaarra siitingii keessanii seentanii jechuudha. Akkuma siitingii seentanii gadi buusanii jala irratti about phone kan jedhu keessa seentanii software information keessa seentan jechuudha. Egaa software information keessa akkuma seentaniin build number kan jedhu isa shanaffaarra jiru kana si'a torba walitti aansitanii tuqxan jechuudha. Akkuma si'a torba tuqxaniin paatarniin bilbila keessanii isin gaafata. Paatarnii keessan akkuma galchitaniin gara duubaa deebitan jechuudha. Akkuma deebitanii jala kanatti siitingiin haaraan developer option jedhu isiniif dhufe jechuudha. Egaa akkuma inni isiniif dhufe isa keessa seentanii isiniin gadi buutan jechuudha. Jala irratti gadi buutanii yaa gadi buutanii isiniin jala irratti gaduma sittanii isa iddoo kana dhuftan jechuudha. Iddoo force dark mode jedhu kana isa kanarra dhuftanii isiniin isa siitingii kana ibsitan jechuudha. Egaa akkuma ibsitaniin garuu jalqaba akka hin dogongorree asitti siitingii dark mode kana ibsuu qabna jechuudha. Kana ibsuu baannaan sun isiniif hin dalagu jechuudha. Egaa force dark mode kun yoo jiraachuu baate egaa force dark mode jettanii sarchi gootan jechuudha. Yoo isiniif dhufuu yookiin yoo argachuu dadhabdan egaa akkuma force siitingii force dark mode jedhu kana akkuma ibsitanii as keessaa baasan jechuudha. Egaa siitingii kana qofa sirreessitanii fakkeenyaaf amma Imo keessatti yoon deebi'e akkuma argitan haala baay'ee nama ajaa'ibuun Imoon kiyya dhiifama. Akkuma argitan Imo keessatti yoon deebi'u Imoon kiyya bifa gurraacha ta'een naaf dalagaa jira jechuudha. Dark mode dalagee jira jechuudha. Egaa appilikeeshiniiwwan akka YouTube Studio hedduutu jira kan dark mode kan siistemii kana fudhanne appilikeeshinii kanneenis haala kanaan siitingii kana developer optionii keessaan force dark mode sirreessuudhaan dark mode akka isiniif dalagu gochuu dandeessan jechuudha. Egaa viidiyoo caan keessatti kun viidiyoo baay'ee bal'aa ta'e isiniif dalagaa haala akkaataa chaarjii bilbila keenyaa itti qusannu bifa hedduu hanga kurnan kudhan isiniif dalagee jechuudha. Egaa viidiyoo har'aarraa viidiyoo waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Hanga viidiyoo itti aanu walitti nagaa jiraaf turaa isiniin jedha. Baay'ee.